Egaa nagaan koo bakka jirtan hundattuyyuu isin haa qaqqabu. Anilleeni egaa arrallee qophii tokko qabadheeti kan isiniif dhiyeessu. Qophii kiyyarraa keessatti mootuu qophiin kun qophii addaati. Akkuma kana dura qophii addaa tokko waanuma danda'urraa waan humni koo danda'u waan qabiyyeen humna kooti ayyaman kamuyyuu akka dhala Oromoo tokkotti waanuma isin dhiyeessaa ture arrallee mootuu isuma irra deebi'een isin dhiyeessa. Mee waa tokko Oromoon arda hangammaa kanatti biyya akka idil addunyaatti beekamte ittiin of waamu tokko qaba. Garuu maqaadhaa fi biyyi Itoophiyaa jedhu kun yookaan immoo Itoophiyaa jechi jedhu kun Oromoo biratti yeroo baay'ee dubbatamu maaliif ulfaata? Oromoon kan isa lole biyya moo nam isa keessa jiru fakkeenyaa fi biyyi kun immoo eenyu waamama kan jedhudha. Maqaa Itoophiyaa jedhu kanaani weerartoonni sirna durii yookaan immoo sirna nafxanyaa gabrummaa ummata keenya bitanii gabroomsuu waan barbaadaniif kan isaan yeroo baay'ee ummata keenya qoccooluu yookaan immoo sanyiin adda baasanii rukutanii harkallee harmallee amma biyya godaansuu yookiin immoo akka daldala garbaatti illee gurguratanii itti fayyadamaa warra turedha. Oromoon kana kan jibbuu fi impaayerri kun impaayera maaliin ijaarame akkamitti ijaarame impaayerri kun impaayera qabiyyeen isaa maal ta'e kan jedhu irratti egaa dhaloonni waan dubbiserraa fi waan hubaterraa qorqalbii qabuun impaayera kana impaayera Itoophiyaa kana innaa maqaa ittidhaan ni jibbaa jechuudha. Kun muudannuma bakkeewwan adda addaa jiru. Har'a an akka mataa kootti ennaa nagaafate namni Itoophiyaa naan jechuudha Oromoodhaati yoo naan jedheni qalbii kootti itti gammada. Silaa akka biyyatti biyyi kun kan an ittiin paaspoortii isaa ta'u biyyoonni addunyaa kun biyyan keessa jiraadhu kun ittiin kan nu fudhatu biyya Itoophiyaa lammii Itoophiyaa jedha malee lammii Oromoon jedhu. Garuu Oromoon osoma kun kanaan jiruyyuu waan galmeef yookaan immoo qabiyyee galmeeffame isaa kana irraanfate Oromoon an Oromoodha ofiin jedhu. Egaa dhaloonni ammaa kun keessumaayyuu dhaloota hawwii biyya isaa ijaaruu qabu waan qabuuf biyyi isaa kun immoo ijaaramee akka biyya ta'u barbaada jechuudha. Kanaaf yeroo tokko ijaarsa biyyaa irratti haalli ture xaxamaadha. Haala xaxamaa fi akeeka dhaloota ammaa kana hammachuu hin dandeenye baay'een isaanii dhaloonni kun akka gabrummaa dhandhamu yookaan immoo gabrummaa kaleessa baratetti akka deebi'uuf warri ganamaa fi galgala carraaqqii godhan jiru. Warri kun warrootuma impaayera sirna sanaa keessatti fayyadamaa ta'an warri fayyadamaan taane kan akka Oromoo Itoophiyaa jedheetiin of waamuun baay'ee isaan biratti cubbuu guddaa akka ta'etti hunda keenya biratti cubbuu ta'eeti akka fudhatamutti ilaalla jechuudha. Egaa Itoophiyaa ta'uun maaliif Oromootti ulfaate? Diinni Oromoo Itoophiyaa diinni Itoophiyaa immoo Oromoodha kana kan jedhe immoo Dr. Gammachuu Magarsaati. Oromoon jaarraa tokko oliif Itoophiyaa Oromoon jaarraa tokko oliif Itoophiyaa taasifamuuf dhiibbaa guddaa jala ture. Karaa amantiin siyaasa fi xiinsammuutiin Oromoon baay'ee miidhamoodha. Akka ani Itoophiyaadha jedhee jiraatu taasisuuf yaaliin guddaan godhamaa ture. Maaliif biyyi sirna xaxamaa yookaan immoo wal xaxaa kana keessan ijaaramte kun eenyummaa kan namaa kennitu yookaan immoo ati Itoophiyaa akka taatuuf ulaagaa kan gochuu qabdu dirqamaan yookaan immoo birmadummaan jaalalli biyyaati qabdu dirqamaan yookaan immoo akka isaan barbaadanitti biyyi suni akka isaan ijaarratanitti akka itti waamamtu waan barbaadaniif Oromoon immoo kun sirnoota kana keessatti Oromoon hammanni waan ta'eef Oromoon kanaaf balaaleffate biyya Itoophiyaa jedhamu kana akka balfatti akka biyya hin taane tokkotti ilaalaa jechuudha. Oromoon akka Itoophiyaadha jedhee jiraatu taasisuuf yaaliin guddaan godhamaa ture. Har'as godhamaa jira. Garuu dhugaan nama kamiifuu galuu qaba kan jedhe egaa doktorri kun Oromoon Oromummaa isaa qabatee Itoophiyaa ta'uu hin danda'u. Maaliif kan jedhu immoo gaafii kana keessatti aarsawwan adda addaa namoonni hayyoonni baay'een egaa waan baay'ee barreessaniiru. Oromoon Oromummaa isaa qabatee Itoophiyaa sana keessatti Itoophiyaa ta'uu hin danda'u. Maaliif sirni kun sirna akka Oromoon jaalatu yookiin immoo sirni Oromoon leellisu sirni Oromoon ofitti
qabee akka jaalalatti ittiin beekamuu barbaadu sirni gadaa waan Itoophiyaan ittiin ijaaramte kana keessaa qoodan qabu jechuudha. Maaliif tokko sirni xaxamaan Itoophiyaan ittiin ijaaramte kuni sirna waloo biyyaatiif osoo hin taane sirna hololaati yookaan immoo sirna gadoodhaan ijaarame. Gadoodhaan gaafan jedhu namni walitti gadaa'ee wal ajjeesee ilmi abbaa ajjeesee abbaan ilma ajjeesee aangoo walirraa qooddatanii aangoon sun immoo aangoo gadoo waan ta'eef biyyi tokko immoo hooggansa gadootiin yookaan immoo hooggansa xiiqii yookaan immoo dhiigan deebisan yookaan immoo dammallaash warra jedhamu sana waan ijaarameef egaa Oromoon kana keessatti qooda fudhatee bara biyyi kun ijaaramtullee akka biyyaatitti ilaaluu hin dandeenye jedhu. Hayyoonni bara ijaarsa biyyattii irraa eegalee Oromoonni hedduun Itoophiyaa ta'uuf yaalii godhanii dhuma irratti galaafatamanii jiru. Egaa bara ijaarsa biyyattii irraa eegalee Oromoonni hedduun Itoophiyaa ta'uuf yaalii godhan dhuma irratti immoo ofuma isaaniitiifuu lubbuu isaanii galaafatan. Kana gaafa jedhu eenyu faa jetteeti gaafii warri gaafattan jiraachuu dandeessu. Fakkeenyaaf Liji Iyyaasuu kanneen akka Mangistullee Oromoodhuma jedhu kanneen akka namoota hedduudha jechuudha. Akka warroota irra birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf Xaaliyaa wajji akka eenyu abbaan absoofa hedduun isaanii seenaa irratti akkuma dubbatamu warri kun Itoophiyaa gochuudhaaf jedhaniiti hedduun keessuma bara Adawaa yookaan bara 1880moota keessa wanti ta'e waan akkasiiti jechuudha. Oromoon gaafa Itoophiyaa gochuudhaaf yaalu ofii isaatiif Itoophiyaan inni of godhuudhaaf yaalu kun yaaliin isaa kun deebi'eetuma of galaafataa. Fakkeenyaaf gobanaan saba kana ganeetu isaan waliin hiriireetu dhume irratti immoo akka hantuutatti summiin galaafatame. Kana keessatti namni kun hayyoonni tuqaniiru namni yeroo kana Oromoo ganee Itoophiyaaf godhuudhaaf yaale kun Gobanaa Daacee namni jedhamu gaafa Oromoo ganee isaan kana akka Itoophiyaatitti Itoophiyaa ta'uudhaaf biyya sana ijaaruudhaaf gaafa yaalanii akka hantuutatti summii nyaatamee ajjeefame jechuun. Taaddasaa Birruu osoma Itoophiyaa tiiksuuf ifaajanii fuula Itoophiyaa ishii sirrii arganii gara Oromootti goranii sabaaf wareegaman. Egaa namoonni as keessatti qabiyyeen Itoophiyaan kun ittiin dhufte akkan isiniin jedhe sirni gadoon kun nama galaafata yookiin immoo sirna qabiyyee Oromoo irraa fuula isaa hin argine kan jedhu waan itti amananiif egaa Taaddee Birruu faanti qabsoo sabaatti deebi'anii innaa saba kanaaf wareega aarsaa lubbuu falan argine jechuudha. Itoophiyaa gara Oromootti goranii erga wareegamaniin booda immoo kanneen akka Abdiisaa Aagaa alaabaa biyya kanaa dirree addunyaatti mirmirsuus gaafa galu bakka ulfina yookaan immootu salphinatu laatameef. Namni kun egaa biyya waliin qabna biyya waloodhaan waliin qabne Oromoon gara laafessa walitti dhiyaatanii gaafa jedhanii egaa nama yeroo jalqabaatiin alaabaa biyyattii gootummaadhaan Abdiisaa Aagaa alaabaa biyyattii mirmirsee akka Itoophiyaan kun Itoophiyaadha jedhamtee addunyaa irratti iyyuu maqaan isii tarree addunyaa irra galu nama 10 keessaa isaan tokkodha. Isaan kun immootu gaafa bakka sanitti argaman akka Itoophiyaatti of laaluudhaaf yaalanis dhumarra immootu ulfinni silaa biyyi tokko nama biyya tokkoof wareega guddaa kaffalee kennamuuf bakka salphinaa laatameef jechuudha. Egaa bara fonqolchi mootummaa Haile Sillaasee irratti raawwatame warra raawwate caalaa warri mooticha fonqolcha akka ajjeefaman kitaabni Gizaat innaa Gizoot jedhu dhugaa katabeera. Kana qofaa miti hayyoonni akka Tsaggaayee Gabramadiin yookaan immoo Luccoo Qawweessaa Itoophiyaa osuma jaalatanii addabaabayitti akka ajjeefamanii fi Itoophiyaanonni hiriira itti baaniiru. Mootummaan Haile Sillaaseetiin akeekkachiisni hedduun itti kenname warra kanatti. Egaa hayyuun jabaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa biyya kana biyya kooti jedhee waan galeef hayyoota hedduu waliin rashanamanii turan. Egaa akkuma isiniin jedhee Itoophiyaa kana sirni ishii kun isin keessa dhufte kun sirna gadooti.
Oromoon immootu gadoo akkasitti namanu durillee Oromoon balaafamaa miti. Oromoon saba nagaati qulqulluudha. Qulqullummaa fi waan beekuuf qulqullummaa isaatii faayida sana keessatti biyya Itoophiyaa kan hin tiksinedhanii walii galanii ture. Fakkeenyaaf namoonni akka bebbeekamoon irraa fakkaattiin Jawaar Mohaammed Hayilee fida biyya Itoophiyaa kana erga galeen booda kan akka maletti rashanamanii egaa du'aatiin isaanii du'aatii akka malee ta'e jechuudha. Kanneen akka Tafarii Bantis bakkee baruma sana nyaatame bara ce'umsa gameessi Oromoo obbo Leencoo Lataa yookaan immootu Itoophiyaa lama hon inni daradaree jedhee akka ture yaadannoo yeroo dhiyootti egaa Megara seenaa waggaa lamaa fi sadii adeemnu jedhe ayyuun waa barreesse kuni hooggantoota Oromoo keessaa kan akka obbo Lammaa Magarsaa Itoophiyaa guddisee hin turre yookaan immoo Itoophiyaa guddeesse qaalessee Itoophiyaa kana akka suusitti imagine godhee dhaloota keessatti waan haaraa Itoophiyaan kun taatu uumuudhaaf namni yaale kan akka isaan turre jedha. Lammaan Oromoo birattis Itoophiyaanota birattis fudhatama argatee ture. Garuu wanti qabatamaan Oromoo ta'anii Oromummaa leellisaa Itoophiyaa ta'uu waan hin danda'amneef Lammaa Magarsaa dhuma irratti taphaan ala ta'eera. Maali Itoophiyaan tun eenyu ofitti qabata eenyu ofitti qabatuu dandeessi kan jedhu namni keenya hin barate malee yookiin mootuu hin dubbise malee guutumaan guututti qorqalbii isaa keessa hin seenne amanuu hin dandeenye warra kaleessatirra kanneen akka Leencoo Hayilee Fidaa fa'arraa Taaddee Birruu fa'arraa akkuma jenne sila lagga Abdii Saagaa Bantiifa namoota kanarraa barachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa hayyoonni siyaasa Oromoo hedduun Itoophiyaa biyya keenya jedhanis Itoophiyaanonni immootu isin Oromoodha malee Itoophiyaa miti jedhanii yeroo itti mormantu jira jechuudha. Egaa kunis akeektuu adda addaa of keessaa qaba. Itoophiyaan akka itti tolfamte biyyi kuni cufti akkaataan ishiin itti ijaaramte Oromoof tasuma hin taatu. Jedha ayyuun kuni Itoophiyaa jechuun nama afaan Amaaraa haasa'u amantii Ortodoksii hordofu nama saba ofii ganee akka saba Amaaratti of ilaaluu fi nama saba isaan faallaa deemudha. Kana jechuun maqaa Itoophiyummaa eenyummaa saba tokkoo ijaaruu jechuudha. Inni kun waggaa 150 dalagaa ture. Har'as immootu ittuma jiraan. Itoophiyaan eenyummaan kan kee yookiin mootu yoo ofii keetii of gante malee ani egaa kana dura hayyoonni baay'een waa'ee saba Amaaraa dubbataniiru. Abaan mootuu saba kan taane baraniiru. Amaarri saba maxxee bakkee bakkeerraa walitti dhufanii warra biyya kana qabatanii yookiin mootuu biyya kana irra jiraatanii jechuudha. Egaa namoonni Oromoo keessallee Oromoo gananii warra kanatti deebi'an Amaara jedhamu. Gaafa kana Oromoo gananii ergachi deebi'aniin booda gaafa Amaara ta'anii waa'ee Itoophiyaatti isaanitti mul'ata. Waa'ee eenyummaa isaanii caalaa kan isa yaachisu waa'ee Itoophiyaati jechuudha. Oromoon dhugaa kana hubatee gara saba isaatti goreetu sabaaf wareegama. Faallaa kanaa warri deeme immoo akkuma warra dura saba ganeetu ofiifis ganama. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi hayyoonni biroon osoo nagaa biyyattiif lallabanii mana hidhatti darbamanii Lammaa Magarsaa osoo Itoophiyaa jedhee weeddisu yookaan cancalaan hidhamee jira yookaan ugguramee jira jechuudha. Jaalannus jibbinus Oromoon Itoophiyaa ta'uuf Oromummaa gatuu qaba. Sigale egaa asirratti Oromoon Itoophiyaa ta'uudhaaf Oromummaa gatuu qaba. Kana jechuun eenyummaan kan kee maqaan ittiin si waaman kuni guutumaan guututti sirraa bu'ee ati of waakkachuu qabdaa jechuudha. Egaa Oromummaan hin fudhattu. Qamisni safara Itoophiyaa hojjetames akkasuma intala Oromoo ofiin ta'u. Kanaaf hooggantoonni Oromoo ofiin jedhan afaan Amaariffaan waan biraa afaan Oromoon immoo waan biraa akka haasaniif kan yaadame jira. Namni hedduun Itoophiyaa tiksuuf saba isaa ganee ganamee jira. Goobana faarsuun maaliif akka ta'e namaaf gala. Siidaa xaayituu ijaaruuf deemuunis boolla salphinaa ofiif qotuu akka ta'e hubachuu qabuudha. Egaa namoota akka Jaagamaa Keelloo, Abta Gorgis Diinagdee fi kanneen faallaa Oromoo turan faarsuun Minilik faarsuuf karaa cirachuu daandiin kun garuu isaan hin baasu. Warri waan kana keessatti galanii gaafa Abta Gorgis faa akkasumas immootu Goobana Daacee faa faarsuudhaa fi siidaa xaayituu faa ijaaruudhaaf gaafa yaadanii namoonni kun karaa hannaa yookaan immootu karaa nama kaleessa Oromoo harkaaf harma ciree kana gadoo Oromoo
itti uume kana faarsuudhaaf carraa akka banuuf egaa katabbii kanarraa argine jirra. Dhugaan ani hubadhu namni of gane Itoophiyaa ta'uuf deemuu dhumni isaa hin bareedu yoo dandeessan ofuma ta'uu yaala. Hanga ummanni kun ga'uu fi bakka dhaloonni kun jiru beekuuf ifaaja yoo dadhabdan immoo faallaa ummata keenyaa deemurraa adabattanii jireenya dhuunfaa jiraachuu wayyaadha. Dhuma irrattis Itoophiyaa taas hin ta'inas hin jedhu garuu dhugaan jala muree hubadhu saba garraamii isin guddise nama isin taasise kana hin ganina ummata galaanaa kanas madaa isaa tuttuqtanii seenaa keessan hin xureessina. Oromoon ni jilbiffata jettanii garaa hin sochoones hin dhiibina hin ta'uu hin dandeenyeesi humnaaf yeroo keessan hin qisaasisina. Oromoon har'a iddoo kaleessatti beera muraasni dammaqeera hedduun immoo irriba irraa wareeraa jira. Gaafa inni wareera kun dammaqe Oromoon mataa Afrikaa ka'eetu obbolaa isaa waliin kabajan jiraata. Kanaan ala barri Oromoon dachee ta'ee abbaan fedhe miilli isaa kabeelan irra deemuu hin jiraatu. Galaanni kun akka isinirraa hin gargalleefi of eeggadha. Oromoon amma isin yaaddaniin ol of hubatee jira. Of ta'ee wal ta'ee galma dhugaa jiraachuuf irree jabaan wal jala yaa'aa jira. Sa'a dhumatte kanatti seenaa ajaa'aa ofirratti hin dalagina. Barruu keessaniif sammuu keessaniin hin xureessina. Akka taanu of taanee wal taanetu taana. Akka taanu ta'uuf akka hin taane hin taanu waan nuuf ta'u numatu waliin godhata. In raafamina yondo gongorina of kolcha kan jedhe gaayuun kun kan kana barreesse Galataa Tsaggaa Nagaasaa yookaan immoo abbaa milkiitu egaa barruun kun kan bineetosa bara 2021 ture Oromiyaarra egaa nus qabiyyee kana keessatti waa'ee Itoophiyaa Oromoon maaliif ta'uu dadhabe yookiin immoo gaafin dhala Oromoo Itoophiyaa ta'uudhaaf maaltuyyuu miira gammachuu isa keessatti hin uumne kan jedhu kaafne egaa kanumaan goolamna. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa waan dhaloota kana barsiisuu fi dhaloota kanaaf ta'u yeroo yerootti qabanne dubbisa katabbiiwwan adda addarrallee gurraan kan isin geenyu ta'a. Egaa kan isin faana ture immoo ani Guutaa Nashaatee egaa obboleessa keessan ni beektanana. Egaa kanaaf channel YouTube kiyalle subscribe na gochuudha egaa na gargaaran isin jedha. Oromoon wal maleen qabu kanaaf waanuma keenya waan dhaloota kanaaf ta'u irratti hojjennan isin jedha. Guddaa galatooma baay'een isin jaaladha.